रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti qulqullummaadhaan fuuldura Waaqayyootti dhiyaachuu mata duree jedhuun lubaa Fiqaaduu Gurmeessaatiin kan qophaa'e ergaa sagalee Waaqayyoo isinii qabannee dhiyaannee jirra. Ergaa sagalee Waaqayyoo kanatti akka eebbifamtan abdii guddaa qabnaa. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ani Roobsan Makkooti faarfannaa kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyootti isin ceessa. Nu wajjin jiraatu iddoo nu qabadhu. Qulqullummaa biyya maagadiiftee qulqullummaa nuti dhiibdee qulqullummaa lafti siiree bootee qulqullummaa gootee bifa guutuu qulqullummaa cubbuu lafa dhaalee qulqullummaa nama mataalee qulqullummaa. Nama qulqullummaa walisaan walaalee qulqullummaa maaliif baddee cubbuudhaaf jettee biyya maagadiiftee deebi'ii gootu moo'i injifadhu biyya hundaa bohaadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. Waaqayyoo fi addaan ba'anii jireenya qulqullinaa jiraachuu jechi qulqulluu jedhu hundumti keenya akka beennu waan xurii hin qabne bishaaniitii fi saamunaadhaatiin miicamee qulqulluu kan ta'e akka ta'etu manna qodaasa ta'uu uffannaasa ta'uu waan qulqulluudha kun yenna wanti kun qulqulluudha qodaan kun qulqulluudha uffanni kun qulqulluudha yenna qulqulluun nun jennu suni isa unittiin isa Waaqayyoon qulqulluudha jennu miti isa un clean jennu afaan Ingiliffaatiin irraati isatti waa'ee baana jechuudha. Jechi Waaqayyoodhaan qulqulluudha jennu garuu isa afaan Ingiliffaatiin holy jedhudha yookiin immoo afaan Ibraayisxiidhaatiin kadesh jedhudha qulqulluudha. Kanaaf Waaqayyoo kan inni ittiin beekamu isa kanaadha isa holy jedhamu kanaatiin. Tokkoffaadhaatti ani qulqulluudha jedha Waaqayyo. Qulqullummaan Waaqayyoo isa attribute jennu yookiin immoo amala Waaqayyoo isa jennu keessaati tokkodha. Waaqayyo hundumaa danda'a, Waaqayyo iddoo hundumaatti argama jennee kan dubbannu keessaati. Inni kunis qulqulluu inni jennu kunis amala Waaqayyoo keessaati tokkodha. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eetiif cubburraate kan fagaatee fi adda kan ba'edha. Qulqullina kan jiraatudha. Ergamoonni Waaqayyoo Suraafeeli waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo argeera. Mana qulqullummaa keessatti kanaatiif qulqulluu Waaqayyoo subaatu jechuutti uuni sagaduutti arganna. Qulqullummaa Waaqayyoo arge, mana guutii arge, ulfina Waaqayyoo arge. Kanaaf qulqullummaa Waaqayyoo kanatti hin dubbate, hin ibse. Kana duwwaa miti qulqullummaa Waaqayyoo kan ibsan lubbuu kan qaban jedha. Yommuu mul'ata keetti dubbifannu lubbuu kan qaban yookiis immoo akkasumas immoo ergamoonni
akkasumas immoo warri maanguddooti 24 sun hundumti isaanii gonfoo isaanii ofirraatii fudhanii gombifamanii fuula Waaqayyoo duratti gadi jedhaniitu otuu walirraa hin kutin jedha halkanii fi guyyaa akkuma hafuurri namaa ba'u yoo hafuurri baafate malee namni jiraachuu hin danda'u akkuma kanatti yeroo hundumaadha qulqulluu akka ittiin jiraata qulqullina Waaqayyoo akka ittiin ibsu ammayyuu yommuu uni sagalee Waaqayyoo kana dhagaa jirru kana akka ittiin dubbachaa jirru kana isaan itti fufanii qulqullina Waaqayyoo dubbatu qulqullina Waaqayyoo kanaaf Waaqayyoo qulqulluu akka ta'etti ibsu isa dura waan tokko dhaabachuu kan dandeenye isa keessa waan tokko akka hin jirre mudaan akka hin jirre isa kana dubbatu sabni Israa'el Waaqayyoo yommuu isaaniin galaana diimaa ceesise humna Waaqayyoo warri argan Waaqayyoo kan inni hojjete kan ilaalaniif kan argan hundumti isaanii kan akka Waaqayyoo eenyu kan akka Waaqayyoo kun eenyu yaa Waaqayyoo kan akka keetii surraan qulqullummaa qabu kun eenyu jedhani eenyu tokkoon bulkee qabuu hin dandeenye waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo guddina Waaqayyoo fulfina Waaqayyoo isin qomooni saba hundumaadha sagalee Waaqayyoo keessaati macaafa seenaa baraa 16:28-29 irratti isin qomoon saba hundumtoodha Waaqayyootiif hooqubaa ulfina dhiyeessaa aangoo Waaqayyoo qaba aangoo Waaqayyoo isa qabu kanaatiif ulfina kennaa fidaatii isa duratti dhiyeessaa qulqullummaa akka mi'a miidhagummaatti naqadhaati Waaqayyoof sagadaa jedha qulqullummaa akka mi'aatti naqadaati dur gaafa kennaa qulqulluu jiru namoonni yeroo hundumaadhaan hin qophaa'u uffannaa isaanii miiccatu waan qaban hundumaa booreeru sanbata duraadhaatiin sanbata duraa qophaa'u fuula Waaqayyoo isa qulqulluu kanatti dhiyaanna kennaa qulqulluu fudhanna kan jedhutu dubbatu kanaaf uffannaa isaanii miiccatu dhana isaanii dhiqatu waan barbaachisaa ta'e hundumaatiin guyyaa sana addaatti fuula Waaqayyoo duratti dhiyaatu nutullee yeroo sana keessa dargummoo qabaanneetii fi uffannaa qabnu surree qabnu akka yommuu bakkee baanu yommuu adeemnu akka wanta isa tokko kanatti titiisoo bu'eetiif kutee keessa darbuudhaatti akka ittiin tokkaafanneetu deemna kanaaf yeroo hundumaadha surreen keetii isa kuta guyyaarraa jenna waliin jenna maaliif ulfina qabeessa kana duratti dhiyaatu Waaqayyo kun ulfina qabeessa Waaqayyo kun qulqulluudha kanaaf qulqulluu kana duratti karaa hundumaan qulqullaanii dhiyaatu qulqulluudha waan ta'eetiif inni immoo uffannaa keessan isarraa yookiin immoo saayii namaa argamutu hin ta'in qulqulluun kun isa keessaa garaa keessan jira sagalee Waaqayyo garaa keessan jira garaan namaa kun hamaadha baay'ee gadi fagoodha namni bira ga'uu hin danda'udha namni bira ga'uu hin danda'u garaa namaa bira yaada namaa bira ani garuu Waaqayyoodha nan qoreedha qoreen ilaaleedha tokko isaa beeka kanaaf garaa namootaa beeka goomsinee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuu hin dandeenyu goomsinee fuula Waaqayyoo duratti deddeebi'uu hin dandeenyu Waaqayyo nu beeka garaa keenya beeka yaada keenya beeka isa kanaafiti isin jira qulqullummaa akka mi'a miidhagummaatti naqadhaati Waaqayyootiif sagadaa jedha qulqullummaa kana garaa keessan yaada keessan kana uffata keessa tuunteen yaada keessanii garaa keessan kana qulqulleeffadhaati fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhaa jedha kun egaatii qulqullummaa Waaqayyooti lamaffaarratti Waaqayyoo saba isaa qulqullummaatti akka isaan jiraataniiti abboome isin akkuma ni qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'aa abboommiidha qulqullummaatti deddeebi'uuf qulqullummaatti jiraachuun abboommiidha abboommi Waaqayyoo keessaa tokkodha sabni Waaqayyoo yommuu biyya Gibxii keessaatii ba'anii fuula Waaqayyoo duratti qulqullummaatiin akka isaan deddeebi'aniitiif ture isin ani gooftaan keessanii qulqulluu waan an ta'eetiif inni biyya Gibxii keessaa sin baase kun qulqulluu waan ta'eetiif isa yaadadhaa akkamittiin akka baatan akkamittiin akka dhuftan hin beektu waan ta'eef yaadadhaa jedhe Waaqayyoos yommuu namoota kana biyya sanaatii baasetti ani qulqulluudha isinis qulqulloota ta'aatii ana Waaqayyo isa qulqulluu kanaatiif sagadaa jedhe yommuu biyya sana keessa dhaqee namoota baase iyyuu saba kana baase Waaqayyo Musee yommuu ergetti sabni kun naafa ba'anii naafa ayyaana dhaqanii ayyaanessanii dhaqanii anaatiif haa sagadaniiti saba kana gadhiisii ittiin jedheetu karaa Museedhaa yommuu inni baasutti agarra Waaqayyo kanaaf saba kana of fuulduratti qulqulluu godhee ilaalee isaanis Waaqayyoon amananii Waaqayyo isa qulqulluu ta'e garaa qulqullinaatiin akka isaan sagadaniitiifiti Waaqayyo isaan abboome ani saba hundumaa keessaati
adda godhee isin fo'adheera ani adda godhee isiniin adda baaseera qulqullina takkasin jiraattaniitiif an adda baaseera isiniin isa qulqulluu ta'e waaqayyo kana akkasi waaqessitaniitiif ani adda isin baaseera ittiin jedhe waaqayyo saba Israa'eliin yommuu biyya sanaatii baase kanaatiif na fuuldura deddeebi'aa ani waaqayyo waaqa keessan qulqulluu akkan ta'e yaadaatti na fuuldura deddeebi'aa ittiin jedhe kanammoo yeroo hundumaa yaadadhaa qulqullinaan jiraadhaa otuu of hin xureessin nyaataan ofuu of hin xureessin munyuuqaa lafarraatiin ofuu otuu of hin xureessin jiraadhaa fuula koo dura ittiin jedhe fuula waaqayyoo dura akkaataa kanatti jiraachuun isa qulqulluu ta'e waaqayyoon waaqessaa jiraachuun ayyaana guddaadha haa ta'uyyuu malee sadaffaa irratti yommuu dhufne ilaallu sabni waaqayyoo waaqa isa qulqulluu kana dhiisee waaqa tolfamaa ofii isaatiif tolchatu isaa agarra biyya Gibxiitii eega ba'anii booda waaqayyoo yommuu Musee ofii isaatiin gara tulluutti ol waame isaa yaasuu wajjiniitiin sabni suni dachaatti hafaniiru tulluu godhaatti kanaaf Museen yommuu gowwaatti ol ba'e ofii isaaf gara waaqayyoo akka dhaqu hammam akka turu hin beekamu waaqayyoo turu waame waamichi kun dingata as ol ba'ii gara kootti saba kana immoo abaluuf kaayee hin dubbanne waaqayyo waan tokko hin dubbanne garuu akkumatti waame waaqayyo erga waamee booda yeroon isaa yeroo fudhate waaqayyo wajjin turuun yeroo fudhate gara guyyaa 40 ta'e halkan 40 guyyaa 40 tureedha sagalee waaqayyo sagalee waaqayyo guyyaa 40 fi guyyaa 40tiif halkan 40 tureedha sabni waaqayyo warri waaqayyo qulqullummaa isaanii waaqayyo qulqullummaa isaa arganii hojii isaa arganii aangoo isaa arganii guyyaa 40 kana gidduutti yommuu isaanii Museen inni biyya Gibxiitii nu baase lafanni bu'ee wallaalleeti kottu waan ati ofii keetiin waaqayyo sun fuuldura deemee karaa nutti agarsiisu nu tolchii naniitu Arooniin gaafatan waaqayyo nu tolchii maal namatti fakkaata guyyaa 40 gidduutti waaqayyoon irraanfachuu guyyaa 40 gidduutti kana ta'u nu tolchi nuufoo waaqa tolfamaa nu tolchi waaqa tolfamaan kun karaa nutti agarsiisa isaaf saganna jedhani sabni suni abbaa furaa tokkicha duwwaa qaba Museen kun sagalee waaqayyoo dhaga'a waaqayyoo irraati dhaga'eetu waaqayyoo irraati isa dhaga'e namootatti himaa namni immoo isa dhaga'a akka ittiin deemaa turani kanaaf isuma duwwaa ilaalaa turani Musee masana isa dhaggeeffatu sagalee waaqayyoo kan inni keessaan darbu Musee duwwaa ture isuma dhaggeeffatu isumatu waan ta'a yommuu inni sagaleen waaqayyoo keessaan darbu kun duwwaan saba sana gidduutti yommuu battala fudhatamutti namoonni hin joonja'an ergasii booddee maaltu mata jabeeyyii ta'anii wanta hamaa ofii isaaniitiif yaadan duukaa bu'anii duudhaanatti gatanii gurra isaaniis immoo gara kootti hin qabne sabni koo jedha yommuu isaan dhiisan yommuu isaanii waaqayyoo isa qulqulluu kana waaqayyoo isaaniin baatee iddoo kanaan ga'e kana dhiisan ittiin jedhan inni kun cubbuu isa guddaadha waaqayyoon dhiisuun cubbuu guddaadha waaqayyootu dagatuun cubbuu guddaadha kanaaf waaqayyoo yommuu kana argee Museenis yommuu kana arganii gaddanii waaqayyoo isaan ana duratti cubbuu hojjetan duwwaa kana macaafa koo keessaatii nan balleessa lafa jiran kana ga'uu hin danda'ani lafa ba'anii kanatti galuu hin danda'an jedhe mucaa yommuu Museen macaafa kee keessaa na balleessi ittiin jedhetti haa ta'uyyuu malee waaqayyoo isa cubbuu hojjete akkuma cubbuu isaatiitti hojii isaa kenneefi eenyummaa isaa immoo yommuu saba kanatti mul'isu agarra ani waaqayyoo gooftichi waaqa isa o'a qabeessaa fi arara qabeessa aariitti suutan jedha gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha jedha namoonni battala isaan abdii kutatan battala gara eessadhaan inni gaggeessu sun illee ofii isaatii fi abdii kutatetti waaqayyoo yommuu karaa gara biraa ofii isaatii fi dhiyaatutti agarra ani waaqayyoo gooftichi waaqayyoo isa o'a qabeessaatii fi arara qabeessa aariitti suutan jedha gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha waaqayyoo gaariidha waaqayyoo amanamaadha waaqayyoo o'a qabeessa waaqayyoo aariitti suuta jedha waaqayyoo akka namaa miti waaqayyoo adda hojiin isaas adda ilaalchi isaas adda akka namni yaaduu fi akka namni ilaalutti yaadu alfafaarratti waaqayyoo waaqa araara qabeessa yookiin immoo aariitti suuta jedhamu ta'uu isaa mul'isa ba'uu 34 ja'a gubbaatti
waaqayyoo garaa qulqullinaatti yommuu saba kana waamuuti agarra. Sagalee waaqayyoo keessaati saba waaqayyoon gane, saba waaqayyootti deebi'e, saba waaqayyootti dagate waaqayyoo akkanattiin jedha. Ani bishaan taliila isinitti nan facaasa, isin nan qulleessa. xuraa'ummaatii fi waaqayyoolii tolfamaa keessanis isin qopheeffatan hundumaatti ati isinin qulleessa ittiin jedhe. Bishaan taliila isinitti facaasa akkasin qullooftaniitiif, isin akkasin qullooftaniitiif kana godha. xuraa'ummaadhaatii fi waaqayyoolii tolfamaa isin waaqeffattan yookiin qopheeffattan kanatti isinin qulleessa jedha. Waaqayyoo kana gochuudhaatiif humna qaba, namni garuu humna hin qabu. Takkaa maatiin yommuu namni badee tagarra, yommuu isaan takkaa maan irraanfatanii tagarra. Kanaaf waaqayyoo akkasittiin jedha saba kanaati. Guyyaa irraa kanas akkumadha waaqayyo hunduma keenyatti akka dubbata. Wanta isin gootan hunduma isaa kana ani araara qabeessaaf waa qabeessa waan ta'eef gaarummaadhaaf amanamummaan koos guddaadha waan ta'eetiif ani deebisee isin hin haaressa. Deebiseen isin haaressa bishaan tajaajila isinitti dhaquudhaatiif. Iskeel boqonnaa 36 25 27 lakkoofsa 26 immoo garaa isa qoree ilaalu kana waaqayyo garaa waan qoree ilaaluu fi garaa haaraa isiniitiif nan kenna, hafuura haaraas isiniif nan kenna. Garaa isa akka dhagaa sana daliitiin godheedha, nan balleesseedha. Daliitii godheetanii isa akka fooniitiin doosaa buuseedha. Inni dhagaan bishaan keessaa dhagaa waan tokko fachuu hin danda'u. Isa kana garuu isa akka foonii kana laafaa kana garaa laafaa, garaa laafina isiniin kenna. Garaa keessan nan qulleessaanii. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a, akka seerrata koo akka deemtaniitiif wanta qajeelaa gaarii gootanii akka eegdaniitiif ani kana nan godhaa jedha saba kanaatiin. Gara kootti deebi'aa jedha. Kana duwwaa miti. Kakuu yommuu galuuf saba kanaatiif waa'ee abdii kakuu haaressu sitti dubbata. Ergamoo Ermiyaas boqonnaa 31 33 34 gubbaarratti barri ani kakuu haaraa isinii galu yuun dhufa jedha. Baran kakuu haaraa isinii galu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yuunni mul'isu tagarra. Cubbuu isaanii deebi'ee isaaniitiin lakkaawwanii usi jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ni ta'e inni qulqulluun gara biyya lafaa yommuu dhufee hojii isaa jalqabetti seexana baasuu yommuu jalqabe seexana isa gowwoomsu saba biyya lafaarraa gowwoomsee gara cubbuutti kan geessu kana yommuu baasuu dhufetti seexana baasuudhaatiif yommuu dhaqe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilaa qulqulluu hoolaa waaqayyoo hojii keenya kana keessa maaltu si gashee ittiin jedhani. Inni qulqulluudha. Qulqulluu hoolaa waaqayyoo kan ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyoo gara biyya lafaatti erge jaalala isaa mul'isuudhaaf araara isaa kana namoota gidduutti dhaabuudhaatiif gara fuulduraatti isa buqqaane hunde qabeessa kan ta'e kakuu haaraa kana mirkaneessuudhaatiif waaqayyo ofii isaatiif murtoo ofii isaatiif godhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge. Inni ofii isaatiif hojjechuuf kana hundumaan raawwate. Fannoo irratti ol ba'e gooftaa Yesuus. Fannoo irratti yommuu ol ba'e yommuu fannifame sana cubbuu ilmaan namootaa kana, yakka ilmaan namootaa kana, didda ilmaan namootaa kanaaf salphina ilmaan namootaa kana fudhatee fannoo irratti ol ba'e. Waaqayyo isaan kunis hin beekanii ati dhiisiif jedhe. Sabni sun utuu beekaniiti waaqayyoon hin ganan turani. Waaqa tolfamaa waaqeffatan turani. Nama dadhaboota hin beekanii dhiisiif. Namoota isaan fannisan utuu beekaniiti hin fannisan gooftaa Yesuusin hin beekanii dhiisiif. Namoonni gooftaa Yesuusatti ka'uu hin danda'ani utuu beekaniiti hin beekan waan ta'eef dhiisiif ittiin jedhe. Yommuu ofiisaaf lubbuu isaa dabarsee kennetti golgaan mana qulqullummaadhaa gajjallaadhaatti gararraatiin makajjallaatti tarsa'eedha. Sabni waaqayyoon addaan arguu akka danda'uuf yommuu ni godhuti agarra. Waaqayyoon walitti araarse. Gooftaa Yesuus Kiristoos ofiisaa fi yommuu du'etti eeboodhaan cinaacha isaa waraanani akka inni du'e hubachuudhaatiif dhiigi cinaacha isaa keessaa dhangala'ee sun Golgootaatiif nuun hundumaa saba hundumaadhaa cubburraatiif fayyise. Qorichi cubbuu gara biraan hin jiru. Dhiiga ilma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo malee wanti gara biraan hin jiru. Isatu dhangala'e. Saba waaqayyoo irraati deebi'e waaqayyoon gananiif duddatti ganan hundumaadhaa gara waaqayyootti deebise. Kanaaf nu qulqulleesse deebise. Akkam qulqullinaan fuula waaqayyoo dura jiraannuutiif nu godhe. Xoofoon kunii kakuu haaraa dhiiga kooti isiniitiif kan dhangala'u dhiisuu cubbuutiif jedha. Maarqos keessatti isa keedha.
kun dhiiga kooti dhiigni kan kakuu dhaabate sana cimsuudhaatiif dhiifamuu cubbuu namoota baay'eedhaatiif dhangala'eedha. Dhiifamuu cubbuu namoota baay'eedhaatiif dhangala'e. Kana yommuu fudhattan yeroo hundumaa seenaa kootiif godhadhaadha. Seenaa kootiif godhadhaa yommuu jedhu inni dhiphina koo wajjiniitiin hirmaadhaa jechuudha. Caalumanii akka seenaa namuma tokkodhaa ilaaluu miti. Dhiphina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti hirmaadhaa jedha. Hirmaadhaa jechuudha. Yommuu fudhatan itti dabalanii dhiigni kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuudha dhaabateef kan cimsuudha. Dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetiif kan dhangala'eedha. Dhiifamuu cubbuutiif kan dhangala'eedha. Kanaaf yommuu fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannu sagalee Waaqayyoon yommuu qulqulloofne jennu dhiiga isaa fudhachuudhaatiif foon isaa fudhachuudhaaf yommuu dhufnu kana nuyi foon kana keessaan yookiin dhiiga foon kana keessaan waynii kana keessaan dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa fannootti fannifame sana fudhachuu keenya inni immoo cubbuu keenyattiif yakka keenyatti kan nu qulleessuudha. Calluma innee sanbata lakkoofnee yeroo baay'ee lakkoofnee har'a kanatu jira kennaa qulqulluus jira inni dhufna miti. Kennaa qulqulluu yommuu fudhu ani namoonni keenya dur yommuu fudhatan anis ofii koof amanee kanan fudhadhu yommuu ni kennu kennaa kana wajjin sagaleen jedhu sun humna waan qabuutiif cubbuu keenyattiif yakka keenyatti kan nu qulqulleessuudha. Kanaatiif qulqullinaan itti fufnee akka hin jiraannu yeroo hundumaadhaaf fuula Waaqayyoo dura qulqulluu isa ta'e kana dura yerootii gara yerootti akka jiraannutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana yeroo hundumaa akka hin goonuutiif nu abboome. Yeroo hundumaa akka goonuutiif humna qaba waan ta'eef humna jijjiiruu waan qabuuf namoonni yommuu kennaa qulqulluu fudhatanii deebi'an dur gammachuun isaanii amma miti hin gammadu Waaqayyoon galateeffatu torbee darbee kana keessa waan tan taane hojjechaa turanii hamma gaafa kennaa qulqulluu sana bira ga'anitti yommuu kana fudhee jedhu daganaa ani lammaffaa kanatti hin deebi'u jedhanii yommuu isaan kakaa ofii isaaniitii Waaqa wajjin godhantu jira. Ani ammanan qullaa kana booddee immoo kanatti lammaffaa hin deebi'u jireenya qulqullinaan Waaqayyoo wajjin jiraadha jedhanii isaan murteessantu jira. Jireenya qulqullinaa Waaqayyoo wajjin jiraachuu. Egaa isin dur hamoota isin durii hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniin orma diina Waaqayyoo taatanii turtan amma garuu Waaqayyoo du'a ilma isaatiin du'a namummaa ilma isaatiin isin taraarameera. Warra isaaf qullaa'an warra mudaa hin qabne godhee of dura isin dhaabachiiseera. Yaa sagalee Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mudaa kan hin qabne qulqulloota akkasin taataniif godhee fuula isaa dura isin dhaabachiiseera. Kanaafuu hojii keenyatti hamaarraati deebinee fuula Waaqayyoo duratti yommuu dhufnu jireenya haaraadhaatiin itti fufnee akka jiraannuutiif sagalee Waaqayyoo kun dubbata guyyaa har'aa kana. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulleessa waan ta'eetiif. Fafaratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatiif hojii isaa biyya lafaa kana raawwatee akka deeme yommuu deemetti akka Musee miti. Museen waan tokko hin dubbanne sabatti abdii hin kennine akkuma ittiin dingata deeme. Sabni eegasii booddee hin manca'ani dugdatti gatan Waaqayyootti cubbuu keessa bu'ani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu waan kana hundumaa raawwatee bartoota isaatti yommuu himaa jiru ani kophaatti isin hin dhiisu jedhe. Ani kophaatti isin hin dhiisu. Ani Phiilaaxoos kan jedhamu yeroo hundumaa kan isinii dubbatuun isinii erga. Abbaa kadhadhee isiniin fida. Inni yommuu dhufu jedha Phiilaaxoos kootuun bara baraatiin isin bira jiraata. Inni isinii wajjin waan turuutiif isin keessas waan jiraatuutiif isa hin beektu isinii. Hafuurri qulqulluun yommuu dhufu yeroo hundumaa dhufutti isin barsiisa isin yaadachiisa waa'ee Waaqayyoo araara Waaqayyoo isin yaadachiisa gochaa gooftaa Yesuus Kiristoos raawwate kana hundumaa isin yaadachiisa akka isin itti fuftanii yaaddanii qulqullinaan jiraattaniitiif isin godha saantifaayii isin godha sagalee Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiif dhugaa baatu waa'ee cubbuu waa'ee qajeelummaa waa'ee firdiidhaatiif dhugaa inni dhufeetu biyya lafaa kana afaan qabachiisa gara dhugaa beekuutti isin geessa kanaaf qofaa mitidha. Nuyi amma kanaaf qofaa miti akka sabni Israa'el yommuu Museen ofii isaatii fi ol ba'ee sanatti samsuuni kophaa isaanii ta'anii waan godhan wallaalanii Waaqa irraa galagalanii Waaqa irratti hamaa hojjetanii cubbuu hojjetanii Waaqa tolfamaa waaqeffatanii cubbuu guddaa keessa galuudhaatii fi cubbuu kanaatiif immoo Waaqayyo isaan rukute akkana miti warri kakuu haaraa kana keessadha isa yeroo hundumaa nu wajjin jiru nu barsiisuuf nu eegu hafuura qulqulluu qabna hafuura qulqulluutu waldaa keessa jira
Afur qulqulluu ni wajjin jira. Afur qulqulluu si yaadessa. Afur qulqulluun yommuu dubbatu yommuu kan dubbatudha. Abbaara dhaga'eetu dubbata maleessaati. Ofiisaa keessaa fuudhee hin dubbatudha. Kanaaf yommuu afur qulqulluun keessa itti dubbatu isintu dhaga'uu qabdu jechuudha. Dhageessanii abboomamuu qabdu. Dhageenyee abboomamuu qabna. Maaliif keessa keenya keessa jira. Keessa taa'edha. Isin egaati amma gooftaatti kan jaalatamtan karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ofii keessaniitiif Waaqayyoo luba kan sin baase Waaqayyoo qulqulluu akka ta'e qulqulluu taatanii akka jiraataniitiif isaaf akka sagaddan yeroo hundumaa fuula isaa dura akka jiraataniitiif ulfina isaa akka odeessitan ulfina isaatiif akka gugguuftan mi'a qulqullina miidhaginaa uffattanii fuula isaa dura akka deddeebitaniitiif Waaqayyoon olola akka qabdan Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sin fu'atee fuula isaa dura isin dhaabeera. Fuula isaa dura nu dhaabeera. Nuyi amma idaan tokko nurra hin jiru. Nurra waan jiru hin jiru. Waan talle hundumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baaseera. Hundumtuu fannoorratti raawwateera. Waan nu yaaddessu hin jiru. Garuu akkamittiin arganna? Akkamittiin arganna kana? Kennaa gaarii kana? Kennaa raawwatame kana? Kennaa Waaqayyoo akkumattiin xummuree qulqulleessee fuula keenya dura kaa'ee jiru kana yeroo hundumaa nu wajjin jiru kana akkamittiin arganna? Waan tokko duwwaan arganna. Amantiidhaan arganna. Amanuudha. Waaqayyootu kana raawwate jennee amanuudhaan. Waan gara biraa waan goonu hin qabnu. Korbeessa dhiyeessinee waan qallu hin qabnu. Dhiiga waan dhangalaafnu hin qabnu. Waan gorraan waan tokko hin jiru. Nuyi isa kana gooftaan Waaqayyoo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos na raawwate. Inni na qulleesseera. Dhiiga isaatiin na qulleesse. Justify na godhe. Dhiiga isaatiin qullaa'e. Isa duwwaa immoo miti. Hafuura isaatiinis qulqulleessee na dhaabe. Sanctified hin ta'ani. Nam qulqullaa'e. Kanaaf isa qulqulluu kana dura jireenya qulqullinaan hin jiraadhaani jennee yeroo hundumaadha seexana hamajaajitti labsuudha. Biyya lafaatti labsuudha. Naannoo keenya kan jiran hundumaatti yommuu labsinu inni gabbi jedha. Kanaatiif gooftaa Yesuus Kiristoos isa kana waan sin godheetiif hafuura qulqulluudhaatiinis waan sin mallatteesseetiif isin har'a namummaan keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluuti. Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyoo kana immoo yoo balleessitaniitiif jira sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoon nama balleessedha. Kanaaf qulqullummaa kana fuula Waaqayyoo duratti eegnee ittiin jiraachuu qabna. Soobuurraati waan daddaarraati Waaqayyoon kan jibbisiisu hundumaarraati goofticha akka nu eegu hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa jiru kun akka nu eegu yeroo hundumaa fuula isaa duratti dhiyaachuu. Inni amanamaadha. Inni Waaqayyoo isa gaariidha. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nutti raarame Waaqayyoo kun guyyaadhaa kana kan nutti dubbata sagalee isaa kanaatiif ulfinni fi guddinni isaatiif haa ta'u. Qulqullummaa maalii badii cubbuudhaaf jettee biyya magadhiiftee deebi'ii gootu moo'i injifadhu biyyoon daamufadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin
tura. Qulqullummaan sabiyyeessi waamahaa akka biyya lamaa ilma namaaf dhabee maaliif jabee maaliif diida teessaa namni duume keessaa garamaaf jabaatee yahoona keessaa qulqullummaa maaliif badii cubbuudhaaf jettee biyya maagadhiiftee deebi'ii gootu moo'ii injifadhu biyya hundaa buufadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. Ijaaf kaanee gamee karatti dheedamee bineensaatu fitee maasii keetti litee mirga kee dhiibamee ijaarsa diigamee qulqullummaa maaliif badii cubbuudhaaf jettee biyya maagadhiiftee deebi'ii gootu moo'ii injifadhu biyya hundaa buufadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. Silaas lafa kana eenyu cubbuuf laate xuraa'ummaan eessaa itti dhangalaate akka abbaa qabeenyaa diriiree buufate baadiyyaaf magaalaa biyya hundaa dhuunfate xinnaaf guddaa waamee muuxannoo isaa laate fooniin baallee baasee addunyaarra kaate hafuurri Elzaabel dhiigaaf foon yaabbate bineensi hamaa kun danuu galaafate garuu kana booddee yeroon kan waaqaati xoofoon xuraa'ummaa manaa gadi baati qulqullummaa dhufee barcuma yaabbata gaanfasaa ol qabatee mirgasaaf falmata weennoof xuraa'ummaan isaan kun lamaanuu biyya gadhiisaniitti salphinaan godaan egaa namni kana gurraan dhaggeeffatu cimsee qabsaa'uudhaaf ofaa murteeffatu dursa walii galtee seexanaa tarsaafna gadadoof abaarsa biyyarraa calaafna waaqayyoof jiraannee qulqullummaa baannee dhaloota nu booddee haamilee isaa kaafnee lolicha barsiifna daandiitti agarsiifna cubboof irraa dhiibna ceephoo keenyan dhiifna ameen.